ሰላም ሰላም ጋይስ እንደናችሁ ወገን ደራሽ ወገን ነውና ግን ታታዋን ታቃጥባላችሁ አሟታል በቤት ሆስፒታል የሚገኘው ዛሬ አራተኛ ቀን አባካችሁ ለምትችሉ ካችሁ ከሚሆነ ወደቶን ኪያን ከሰኑል ማነሞ አዱኛ ርጅተን እንደከሰኒፍ ነጋው ባቂው ስኒፋት ብቻ ፖለቲከኛ ገሚ አኩ ነገርታኒ ፍለከሰን ፍለ ጅራኒ እነከኛ ናላት ሁለት ዋን ተራፍ ከረከሰን ፍለ ገኒም ባይ የሚል ተጅርቲኒ ኡምናውልትን ተጅርቲኒ ፖለቲከኛ አደራ ከሰን ስንጀናቲ ማነሞ ዋን ቀንደኛ አደራ ስንጀ ለምን ጋፈዱ እነማ ቦመና አማና ወከዳ አስንታ ጅራ ወድረከሰን አበነ ጅራ ያ ጀራና ኡግማቻ ጅራኒ ጫንኩም ባይ የሚል ተጅርቲ እነከኛ ወልተ የራም ለንደኝ ገርጋብን እነከኛ ወልተ የራም شما أركفون كبجن توتا داود توتا سين أكو يوتو فيا كيسن نجافي جالل واقعيو لفسين جرتان إسني فاتو جيجا وركي سيس ألاي سين أكو يوتو أكيفتان نجاف جالل واقعيو سيني فاتو إجاكا أمتا كينيا أكتي دوبتان إسنما ديبا وانتي جران إسنما ديبا وانتي دوبان وانتي براهن جرو واقعيون هو بوليتي كينيا غني هذا مسكينو تا غني هذا هندا واقعيون ربين كو واقعيون نين أمي فنو كوفتاتين سياقبتو فنو ساتين سياقبتو واقعيون سيامارو بوليتيكي وانتي جدن وانتي تقرينجو لغوا واقعيو وانتي جدن هنجو ربين كو إني بيان واسي إني سي أمي واقعيون سياقرقار واتي كينيا كل كليتين دوارو مارم أركشيتين سياقبتو وبوليتيكو غاريف قالي oh my god wanti jedhani dubbatan nama dhiba obboleetti koo rabbiin si amaaru kadhannaa godhaaf hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti kadhannaa godhaaf ammanuma jireenyi biyya lafaati jireenyumti iji namaa kuni oh my god iji namaa kuni koo wanti ishiin goone jiru iji namaa koo muka jiidha gogsiti saree buchillaa nyaattirree iji namaa wanti ishiin goone jiru bareedina torbee tokko nguutiin ijoollee torbee tokko tonguutiin mucayyoo miidiyaa kanarratti baastanii waan meeqa gootanii torbee tokko tonguutiin kun gowaa baay'ee tokko nama gaddisiisa ammanumaaf wal nyaata ilmoon nama ammanumaaf wal hawwasa ilmoon nama jireenyuma abbaan tokko jiraatu finni tokko jireenya dhaba uga waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa mee haraara buusa mee obboleetti kanaaf kadhannaa godhaafi laphee gaariidhaan waaqayyo si amaaru jedhaani obboleetti qaali eenyumti nama akka sibiraa dhibamee akka sibiraa goddamumaaf jaalatta namni ko nama obboleetti ko ganni waaqayyoon si amaaru wanti jedhamu jiru ija hamtu silaalte sirraa haarukutu waaqayyoon iji namaa muka jiidhaa gogsa itti haati koo muka jiidhaa gogsa iji namaa dhugaatti jiru muka jiidhaa gogsa maali ijoollee tini nama naga dhugaa waaqayyo gisee tokko tokko jireenyi biyya lafaa ko waaqayyoon si amaaru obboleetti koo gaariif qaalii wanti jedhamu hin jiru baay'ee tokko nama dhukkuba dhugaa waaqayyo baay'ee tokko rifadheen yeroon argu baay'ee tokko rifadhee baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko kaleessa fayyaa har'a sibiraa yeroo namni akka sanatti argitu nama akkasitti hojjetee kolfee taphatee akkasitti biraa yeroo amma daqiiqa tokko keessatti immoo bakka algaarra ciibsitee ilaaltu wanta sitti dhaga'amu laali ishiin dur waa'ee ishiitiif halkanii guyyaa jireenya dhabde amma bakka ishee buutee nyaattu barkanuma kee nyaatta kanuma rabbiin siif kaa'ee nyaatta mana madaamii ishiin baatee sana dhaqxee nyaattu hojii ishiin hojjette sana dhaqxee atiin hojjettu kanuma rabbiin kee siif kaa'ee sana nyaatta jechuudha eenyumti keetu jechuudha kan rabbiin siif kaa'ee nalatti ofii keetti wanta nama dabarteen fudhatu maaliif ilmoo namaa irratti garuu maaliif walirratti daba yaadda jireenyi biyya lafaa kun shuma arginu kana jechuudha kanaafiyyu ammas boros obboleetti koo ganni waaqayyoon har'a galgala kana toosin bulchin algaa sanarraa si kaasu garuu namoota kaaniif barumsa guddaa ta'a obboleetti kee bukkeetti hin jibbin obboleetti kee bukkeetti hin tireeffatin hin nyaatin
hojjettee haa nyaattu ishiin irree. Barumsa guddaadha kun. Baay'ee nama ta'a nama dhukkuba dhugaa waaqayyoo jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama dhukkuba laphee nama dhukkubsa. Tiruu nama goggogsa kun dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maal uummata? Iji keenya kun torbeedhuma tokkorree mucayyoo kana jiraachisuu dadhabeetti torbee tokkotti ishii kuffisee yaa Rabbii koo. Walitti goganni waaqayyoo si amaaru. Rabbiin si amaaru. Iji amtuu si ilaalte sana waaqayyoon. Kan namaa siif yaade sana waaqayyoo sirraa haa rukutu. Baay'ee tokko nama dhukkuba dhugaa waaqa. Bismillaahi Manfas Quddus. Kanaafiyyuu obboloota koomee waa hundaafiyyuu kadhannaa godhaafi hundi keessaniyyuu warri mana kiyya jirtan warri seenaa jala jirtan hundi keessaniyyuu kadhannaa godhaafi kadhannaa ajaa'ibaa godhaafi kadhannaa isa guddaa godhaafi Rabbiin si amaaru jedhaani waaqayyoon laphee namaa laala waaqayyoon keessa namaa seena Rabbiin si amaaru obboleetti koo qaaliif gaarii Rabbiin koo si amaaru hundi keessan bakka jirtanitti kadhannaa godhaafi ganniidhaaf godhaa. Harka keessa Rabbitti bal'isaa fi amantaa qabdan. Ganni jechuun ni beektu isinitti himuun hin barbaachisu. Himimmaan shakkisitti tapha gootatti ijoollee dhukkubsatanii, ijoollee madaa'anii rakkifteef, ijoollee mana namaa keessatti rakkataniif, ijoollee baanii booda irratti hafaniif himimmaan shakkisitti xuruurfatteet kan bu'aa turte. Haadhotii du'aniif, haadhotii rakkataniif, haadhotii ilmi jalaa badee, intalti jalaa baddeef. Himimmaan ishii akkasitti xaragdee bu'aa turte. Har'aan tana gargaarsa dhabdee namni kun nama ayisuush jedhuun dhabdee nama sammuushiidha malee wanta biraa miti mucayyoon kun sammuutu jeeqame namni tokko kan namni kun isbiin kun muluun kan waan meeqa jedhetu jira isbiin kun muluun irratti duulee miti namni tokko yoo waasiin jedhu wanta sitti dhaga'ama. Kanaafiyyuu wanti jedhamu hin jiru obboleetti koo Rabbiin koo waaqayyoon si amaaru waaqayyoon si fayyisu hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti kadhannaa godhaafi waaqayyoon si amaaru jedhaani Rabbiin si amaaru jedhaani ganni koo obboleetti qaalii waaqayyoon koo si amaaru Rabbiin koo si amaaru haati koo qulqulleettiin dubaruu marameen harka ishiitiin si haa qabattu fannoon gooftaa bakkaatti jirtutti si haa qabatu si haa rukutu hafuura seexanaa hafuura daabiloos isa silaalte waaqayyoon sirraa haa rukutu. Nagaadhaan fayyii ka'e boruu fayyina kee nama nu agarsiisu nu taasisu. Innaa hordoftoota seenaa koo YouTube obboleetti keenya qaalii ganni horoo namni hin beekne hin jira jedhee yaadu dhukkubsattee mana yaala keessa jirti waaqayyoon si amaaru waaqayyoon si fayyisu jedhaanii kadhannaa godhaafi Rabbiin koo si amaaru obboleetti qaalii wanni dhaggeeffattaniif oola bula baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee tokko jechi nama jalaa badaa. Kaleessa argitee har'a yoo biraa dhabdu kaleessa fayyaa har'a yoo halgaa irratti argitu kun immoo harka Rabbii otoo hin taane ijuma keenyan ganni akkas goone jechuudha. Ofuma keenyaaf akkas goone waan ta'eef waaqayyootti araara kadhadhaa fi waaqayyoon fayyina ishee akka deebisuuf sammuudha. Kuni dhukkuba sammuuti. Sammuun mucayyoo kanaa jeeqameeti waan ta'eef waaqayyoo sammuu isheetti haa deebisu dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa. Waa maraafiyyuu Rabbii kadhadhaa fi bakka jirtanitti oola bulaa diban isin jaaladha.